በሰዓቱ የፀጉር ቤቱ የድርጅቱ ባለቤት ሀቢባንም እኔ እንዳናገርኩላትና እንዲሁም ሀቢባ nageenya jaalalli haraara kiristoos siniif yaa baay'ees kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota sarkalam jalatti argamtan marti keessaniyyuu akkam jirtu nagaadhaa hannagaa guutuun qaba jira galata waaqayyoo nagaan na bira jiru immoo darbee simbirarreen akka jiraatu waaqayyo gooftarraa abdiin qaba sinin jechuun jaaladhaa akkam jirtu jajjabaattuu jiruuf jireenyi qilleensi maal simbira fakkaata Nabira isaaf yaa galatu sillaasee uumaadhaaf galanni haa ta'u hundi isaatiiyyuu gaariidha gaariin nabira jiru immoo darbee simbirarreen akka jiru isarraa abdiin qaba sinin jechuun jaaladha warreen egaa ammaatti laayik sabiskiraayib gochuudhaan immoo na jajjabeessaa na duuba jirtan marti keessaniyyuu naaf galatoomaa galata guddaa nabiraa qabdu sinin jechuun jaaladha egaa warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib taasisuudhaan maatii kootti naaf dabalamaa asumaanii sinin jechuun jaaladha. Egaa maaliin dhuftee hojjettanii namni yoo jiraate jireenyi gaariidha du'ata saariidha jira Oromoon gisee mammaako namni yoo jiraate wanta ganaa jechuudha namseera yoo jiraate wanta baay'ee argaa wanta baay'ee dhaga'ama bakka maaliif addunyaan tuni wanti isheen hin finne wanti isheen hin mul'isne hin jiru waan ta'eef iyyuu sinin jechuun jaaladha addunyaa sana irrattiin egaa waaqayyo gooftaa bichaan jireenya nuufaa kennu wantumti dhagaamne hin jiru sinin jechuun jaaladha egaa akkuma argitanii obboleessa keenya miikii viidiyoo irrattiin ani viidiyoo isaa garuu yeroo baay'ee takkataatala yeroo baay'ee miikii hojii isaatirrattis wanta inni hojjetu irrattis baay'een isa jaaladha baay'een isa takkataatalas jechuudha maaliif gisee tokko hiriyaa gantuu namarraa qabu naman taane ganama namarraa qabu kan jedhan sunis kanaafidha sinin jechuun jaaladha akkuma argaa jirtanii TikTok irratti wanta deemaa jiru samoonii kana jechuudha maali saloonii jedhanii to'e kan miikiffaa mattaawaqaa hojjetaniif akkasuma immoo Habiibaan irree mattaawaqaa hojjetteef turte jechuudha. Innaa birrii namoota meeqaa fudhattee toobadde keessattuyyuu tola faasikaa tola baay'ee isaa kan nama ajaa'ibsiisantu diraamaa 42 irraa fudhattee toobaddee kan ishii kan hin taane garaagaraa liqeeffachiiste to'i jedhanii ibsiin kinoo amma akkanattiin kan maraachaa jiru sunis dhuftee narraa liqeeffatte kunis narraa liqeeffatte jedha ishiin garuu amma immoo kun jaarman jirti jedha kun immoo iyyuu deemtee Awurooppaa jirti jedhanii kan waliin naannatoo jiran sinin jechuun jaaladha maaliif gisee tokko jechuudha nyaannan tunis nama nyaachistisi hin beekanii waan ta'an sinin jechuun jaaladha maaliif amma miikii faa'oo fakkeenya fudhattanii inni mattaawaqaa hojjetee sa'aatii sanitti birrii fudhachuudhaaf birrii isaa argachuudha nyaadhannaadha maaliif biddeena isaafis waan ta'eef jechuudha kan inni mattaawaqaa sanas tawaawwaqee fi mattaawaqaa san beeksiseef ginda immoo dubbichi akkas hin taane maaliif inni isa beeksisee ijoollee baay'een immoo iyyuu isa beeku waan ta'eef iyyuu ani gisee tokko kunoo kanaafin nama miti of mataa kootiif jechuudha of mataa kootiyyuu deebi'ee ta'uuf namanu hanan nama amanu dhiisa ta'u kanan jedhuuf ta'uu kanaafidha sinin jechuun jaaladha maaliif inni gaafa wayiitu mattaawaqaa kana beeksisa hojjetuuf deebisanii ta'u namni isa hin amanaa obboleessa kiyyarra nyaatte jedha haayidii sin hojjisiisa jettee namoota baay'eedha kan isheen nyaatte jedhanii jiru waan ta'eef iyyuu inni mattaawaqaa hojjete malee waa'ee nama kanaa namni tokko maaliif hojiidha jennee osootti galle daldaalaan tokko gaafa horii tokko bitu ilaalaa wanta hunda isaatiiyyuu eenyu jedhee ta'uu hin bitageen horii sun galee bariisaa sana oduu itti wanti inni godhu tokko hin jiru waan ta'eef iyyuu sinin jechuun jaaladha inni kun sirriitti mattaawaqaa kana hojjeteef inni beeksisee birrii isaa fudhachuudhaaf malee garuu waan biraatiif miti uummanni immoo iyyuu amma ilaalchi isaan itti ilaalaa jiranii hawaasni akkamiin akka isa qocaajechaa jiran yoo argitan ta'e baay'eesa wajjuma bachooti galla booda barree inji fooloo tarraan gorree situna barsiisee malee lasaan lasatoo wanta baay'ee nama dabbaru wanta baay'ee isaa baqqaayu maaliif keessa namaa tokkodha sinin jechuun jaaladha nama tokko haala isaa gubbaa isaa beeka malee namni keessa isaatti maal akka inni yaadu sharrii inni sharrabu gidiraa inni qabu keessa nama sanii seenanii ta'u namni beeku hin jiru namni kamiyyuu yoo ta'e nama kee irra keessoo san beekta malee nama san keessa keetitti ati maal akka yaadaa jirtu maal akka karoorsaa jirtu kan beeku waaqayyo malee namni biraa hin jiru sinin jechuun jaaladha
egaa ani odoo akka kiyyatti maakii tokko baatanii baay'ee isaanitti tola isiniin jechuun jaaladha maaliif beeketii miti nyaadhannaadha innis kan dhaqeetu akkana ta'eefi baay'ee isaa kan nama ajaa'ibsiisudha baay'ee isaa kan namatti dhaga'amudha isiniin jechuun jaaladha maaliif ani yeroo baay'ee isaa miskiinota eenyu gochuudhaan erdaata gochuudhaan warroota harka qalleeyyii kanarra deemee gargaaruudhaan malee wanta biraa wantoota akkanaa kanaan maqaan isaa dhahameetu hin beeku miila nagaa ammoo saree maal godhu saree mana naqanii dubbii baacha gabaabaatii jira oromoon gisee ammaa ko ishiin tuni akkanatti isaan salphiste isiniin jechuun jaaladha. Ishiinis immoo dafqi namaa har'aaf namatti fakkaata boruuf namatti fakkaata har'a kanaaf namatti fakkaata malee boruuf jiruudha nuuf hin ga'u. Ishiin imimmaan namoota kana hundaatiyyuu karaa ishee dabarsee wanti numti ishii yaaddeeyyuu ishidha ta'ee fi milkoofteetumayyuu ishiin iyyuu nama hin taate nan ta'a jetteetuma yaaddee hasaabdee tooni gazzaba namaa dafqa namaa fudhattee too baddii isiniin jechuun jaaladha. Egaa yoo badanis wanti namaa dhugaan hin qallatte malee hin cittu jedha Oromoon nama ammaa koo. Wanti namaa kanuma namaati kan ofiititu kan ofii namaa ta'a malee wanti namaa sun immoo iyyuu deebi'ee dhufe kan ofii namaa ta'uu hin danda'u waan ta'eefiyyuu ammoo barbaades yoo ta'e dhugaan namaa yoo nama bira jiraate haqqiin namaa yoo nama bira jiraate kan kee mana dabalchiise kan kee fudhatee baa malee wanti namaaf hin hafu keessis namaaf hin galu isiniin jechuun jaaladha. Ishii sarraaf itti fakkaatee lagzee kanaaf itti fakkaatee fudhattee adeemtu malee boru wanni hundumtiin iyyuu hin gaabbisiisa isiniin jechuun jaaladha. Har'aaf yoo dhokattes yoo eenyu jettes bakki itti baatu hin jiru hawaasa kana jala namni dhokatee namni ba'e tokko hin jiru namni wanta namaa nyaatu namni wanta namaa dafqa namaa barbaadu namni milkaa'e nama tokko isaa hin argine isiniin jechuun jaaladha. Immaan hiyyeessaa lafan bu'u waan ta'eef iyyuu isiniin jechuun jaaladha. Egaa Waaqayyo gooftaan akkanaa nurraa qabu sareen bakka ofii teecha nama teechistii jedhu gisee mammaa kana abboonni waan ta'eef iyyuu ishiin ofiishiitii waan goote boolla ofii qotatte garuu immoo iyyuu uummata nagaa warroota miskiinota gargaarsisan maaliif abiba soo ta'e namoota meeqa rakkattoota meeqatu ishee biratti eenyu taasisee ishee hojjisiistee miikin osoo nafiin akkasumas faazigaa soo taate immoo miskiinattiidhaan yeroo ammaati kanadha kan ishiin eenyu jette balaadhuma tiktokii kanaan kaate malee chikkireeshin keessa dabarte istirii ishee dura isaa gisee asoftu bakka shumaaliif seenaa ishee argaa dhagaatuma turtaniitu as geessani. Har'as immoo gisee akkasitti ani miidiyaa irratti bochuu baay'ee sanatti dhaga'amaa ture kan amma nan jedhamne isin jechuun jaaladha. Egaamee gabaabumatti iyyuu nama hin amanin asiniin jechuun jaaladha. Nama nama bakka maaliif badalay bara kana nama amanu baay'ee isaa ulfaataadha baay'ee isaa kabbadaadha. Namni bakka maaliif ala isaa beektaa malee ilkaan itti kolfee keessa isaatti gubbaarratti itti kolfee keessatti inni waan inni waa'ee kee yaadu waa'ee kee wanni inni tanaatoo jiru ati hin beektu waan ta'eef iyyuu nama ni naayi namarratti of hin gatinaayi batalayii dammoo naannoo birriitirraan bakka karaa birriitirratti nama ni naayi eenyu haadha teecha sinnalti maan taane birriin seexana nama walitti nama naqa waan ta'eef iyyuu amma siniif danda'amaa ta'etti lakki isheen hiriyaadha hiriyaa waggaa meeqati nama akkanaati nama hojiiti kinoo nama hojii taatee ofiisheetti osoo mana mataa qabattee banattee tokko qabattee hojjechaa jirtu mataa hojjisiistee tokko kan ishiin baatee baddee ishii tanarraa fakkeenya fudhadhaa isiniin jechuun jaaladha. Naannoo karaa birrii kanarratti nama ni naayi baqqaashu maaliif gaariin ta'u waan ta'eef iyyuu isiniin jechuun jaaladha. Egaa bakka dogongoretti na sirreechee na okkalaayi isiniin jechuun jaaladha. Bakka dogongora kiyyaa sinaaf sirreecha na harramaayii asirratti sirrii miti jiraatu isiniin jechuun jaaladha. Egaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deemu nutti nagaatti naaf turaayi fayyaa nagaa naaf taa'ayi iddoo jirtanitti jecha waaqayyo gooftisti wajjin yaa ta'u. Akkasuma hiriyaa gadhee hiriyaa gantuu attumooyyuu waaqayyo gooftaan uumaa keenya sillaase hunduma keenya irraa iyyuu yaa qabu nama gubbaa isaa beenna malee keessa isaan beennu wanta nu yaadu ilkaan nutti kolfe duuba keenya wanna inni sharrabaa ta'uu hin beennu waan ta'eef iyyuu waaqayyo gooftaan nama gadhee ganama namarraa qabu hiriyaa gantuu rabbiin irraa qabu isiniin jechuun jaaladha. Hanga viidiyoo biraatti nagaatti naaf turaayi fayyaa nagaa naaf taa'ayi laayik sabiskiraayib gochuun mooyyuu hin dagatinaayi isiniin jechuun jaaladha. Egaa fayyaa nagaa naaf taa'ayi nagaa naaf tura.